Atileetiin fiiguu hin dandeessu jaamte. Tibba kana riikardii addunyaa cabsuudhaan addunyaa ajabjachiiste. Namoota baay'een isitti abdii hotatanii turan. Bakka kana booda fiigichaan adda baateeti jirti jechuudhaanis gabaafame. Deebitee fiiguu akka hin dandeenyees itti himameeti jira. Maaraatooniidhaan mootii addunyaa tahuu tan dandeesse. Atileet Tigist Asaffaa Tasammaadhaan irra deddeebiidhaan miidhaa irra gahurraa bayyanachuun tibba kana addunyaa afaan qabsiisuu dandeesseeti jirti. Qalloo miidiyaan arraan tanam horfii nama ispoortii ja'uun atileet Tigist Asaffaatiin walisin barsiisam. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduuf odeeffannoowwanii fi horfiileen qalloo miidiyaa yeroodhaan bakka hundatti akka isin ga'uuf subscribe gochuudhaan nu faana turaa jaa. Gaaffiin Tigist eenyu ja'u namootni baay'een kallatti addunyaa hundarraa haasaati jiran. Leenjisaa isii Gammadoo Daddafoo garuu Tigist akkuma maqaa isii atileetii obsa guddaa qabduudha jechuun himam. Waggoota muraasa dura garuu haala amma isiin irra geesse kanam tilmaamuun rakkisaadha jaam. Atileet Tigist Asaffaa Tasammaadhaan muddee 3 bara 1996 magaalaa Finfinneetti dhalattee tan guddatte. Hojiiwwan isii milkaa'ina arra irra geesse. Bu'aa dadhabbii yeroo dheeraa malee waan barii yookaan halkan tokkoon dhufee miti. Fiigicha dheeraadhaan seenaa badhaadhaa galmeessuu dandeessee jirti. Duraan ogeeytii meetira 800 ja'amuun tan beekamtu atileet Tigist Asaffaa honnoo ammaan tanam mootii maaraatoonii tahuudhaan addunyaadhaan wal barteeti jirti. Tigist akkuma atileetota hundaatti fiigicha kan jalqabdee mana barnootaatti yoo tahu osoo hedduu hin turin kilabii poolisii Oromiyaatti makamte. Shaampiyoonaa atileetiksii Itiyoophiyaa irratti hirmaachuudhaan injifachuu dandeewu isiitiin tuuta biyyaalessaatti makamte. Gara fiigichaatti mana barumsaatiin jalqabe dhugaa dubbachuuf eenyu ilaalee hin jalqabne. Tasaxoo guddaan qaba. Mana barumsaatti finfinii dorgommiin jirayyuudha. Achirratti hirmaadhe tokkoffaan bahee 100 fi 200 irratti hirmaadhe akka carraa ta'e warqii 2 fide achumarraan jalqabe. Dorgommiinsi kan jalqabaatis shaampiyoonaa Afrikaa Suudaanitti qophaa'e yoo ta'u meetira 400 hirmaattee ture. Olompikii Riyoo bara 2016 geggeeffame irrattis meetira 800 biyya isii bakka bu'uu dandeessee jirti. Garuu osoo dhukkubsattuuti miidhaan isii garuu biraa hafuu dide. Kanaaf olompika boodatti wal'aansa argachuuf gara manneen yaalaa goruudhaaf dirqamte. Smile, still that focus, and the world record is hers, and look at the clock, 2 hours, 11:52, unofficially. History is made. It is writ large in spectacular manner here in Berlin. 2:11:52. Let that sink in. Miidhamni miila isirra ga'u takkani fayya ture ammaas itti ka'am tarii yoo itti wayyaawim. Ogeeyyoonni fayyaa fageenya dheeraa akka fiidu gorsan sababa miidhaa irra deddeebi'en. Fageenya gabaabaarraa gara fageenya dheeraa akka fuula sii garagalchituuf gorsa ogeeyyiileerraa laatameef tan qeebalte atileet Tigist Asaffaadhaan bara 2018 yeroo jalqabaatiif fiigicha daandii irratti mul'atte. Bara 2019 maaraatoonii walakkaa Vaalenshiyaa irratti ergine jechuudhaan leenjisaan isii Gammadoo Daddafoo dubbatam. Achuma Vaalenshiyaa irrattis ribuun miila isii yookaan hiddi jilba jalaasan cituun dhagahame. Lafa dhoyitee sossohuu dadhabde. Battaluma san hospitaala geeffamte. Dorgommii Vaalenshiyaa injifachuudhaaf dhayite. Miidhaadhaan irraa galte. Hoggaasan ture dooktarootaaf ogeeyyiileen fayyaa itti marihatan. Tigist kana booda fiigicha deebi'uu hin dandeessu jechuudhaan himaniif. Fiigicha irratti hannaawii akka qabdu kan tilmaamtu Tigist. Doktoroonni garuu kana booda fiiguu hin dandeessu ja'aniinis
isiin irra caalatti hojjechuudhaaf murannoodhaan kaatem. Doktartichi dhumarratti soorii jeen Tigist dhiifama naa godhi ati kana booda atleetii ta'uu hin dandeessu. Miidhaan miila keetii si fiisisuu waan hin dandeenyeef ogummaa biraatti yoo galte irra sii wayye jechuudhaanis gorsa ogeessummaadha laateefi jira. 800 fiigayyuudha. Dorgommii dhumaa yeroo irratti fiigayyuudha 800. Achin lukni kiyya na dhukkube ispaayikii gochuu hin danda'uyyuudha. Kanaaf jedheetiin gara meetira dheeraatti dhufe. Yeroo biyyatti deebitum deeggarsa meeshaa fayyaa kiraanchiidhaan deeggaramaati turte. Fiiguu miti tarkaanfachuun ba'aa guddaatti ta'e. Ji'oota dheeraadhaaf tarkaanfachuu akka hin dandeenye itti himamee ture. Isiin garuu xiqqeeffatteeti yaalte. Waan ogeeyyoonni itti himan kan biraa Tigist wanni yaadaa turtees waan biraati. Ji'oota 2 keessatti shaakala eegalte. Gaafa akkana naan jaan inumaa kana caalaa hojjechuudhaaf onneen natti dhagahame jechuudhaan murannoo gaafa san ture yaadatti. Waan kana hunda keessa dabartee qabxii kana galmeessuu danda'uunis waan guddaadha. Kanaaf addunyaan roogmaraa waa'ee isii odeeffachuus jalqabe. Yeroo san hundi keenya abdii kutannee turre garuu biraa hin fagaanne. Kan jiru leenjisaan isii Tigist riikardii addunyaa cabsuun duratti jijjiirama guddaa mul'isaa akka dhufte yaadatam. Waggaa tokkoon dura bara 2022 waltajjuma Berliin irratti maaraatooniidhaan fiigdee 2 fi daqiiqaa 15 sakandii 37 xumuruun riikardii bakkichaa cabsuudhaan injifattee ture. Yeroon kunis isiifis Itoophiyaafis riikardii ta'ee galmaa'eef jira. Yeroon itti xumurtee yeroo saffisaa akka addunyaatti atleetotni dubartootaa galmeessan nama sadaffaas isii taasisee ture. Tigist maaraatoonii yeroo jalqabaatiif kan fiigde Riyaad irratti yoo ta'u dorgommii kanaanis 2 fi daqiiqaa 34 sakandii takkaan injifachuu dandeesseeti jirti. Isayyuu osoo miidhaarraa hedduu hin bayyanatin ture. Waggaa tokkoon dura bara 2022 waltajjuma Berliin irratti maaraatooniidhaan fiigdee 2 fi daqiiqaa 15 sakandii 37 xumuruun riikardii bakkichaa cabsuudhaan injifattee ture. Sa'aatiin Riyaaditti galmeessite kun waggaa tokkoon boodatti bara 2022 yeroo Berliinitti fiigdu daqiiqaawwan 20 irraa fooyyeessuu dandeesseeti jirti. Kunis jijjiirama guddaa ta'uu irratti arkeetiin jira jechuun leenjisaansi ragaa baham. Barana gara Berliin imaluu isiitiin duram Tigist maaraatoonii London dorgomuudhaaf yaadaa turte. Garuu baatii tokko yeroo hafuuf adda kutuunsi ni yaadatama. Kunis sababa miidhaan itti deddeebi'een waan ta'eef leenjisaan isii suuta akka hojjettuutti hime. Erga dorgommiin London haqamee qophii maaraatoonii Berliiniif ciminaan itti fufne jechuudhaanis ni yaadatama. Maaraatooniin Berliin lafa diriiraa waan ta'eef qilleensa mijataa waan qabuuf bakka irra deddeebiin riikardii haaraan itti galmaa'u ta'uun beekama. Atleetotni maqaa isaanii galmee seenaa maaraatoonii irratti galmeeffachuu danda'an hundi dorgommicha kana ni filatan. Fakkeenyaaf atleet Hayilee Gabrasillaaseen si'a 4 Berliinitti yoo mo'atu, atleet Qananiisaa immoo si'a 2 injifachuu danda'eeti jira. Dubartootaanis atleetotni Itoophiyaa hedduun irraa milkaa'anii jiran. Tigist leenjisaa isii fi gargaartotni isaanii garuu dorgommii maaraatoonii Berliin bara 2023 hirmaachuudhaaf wayita murteessan riikardii cabsuudhaaf karoorfatanii ture. Kanaafis baatii 4 ganamaaf galgala shaakallii jabaa taasisuu ni yaadatama. Gara kiiloomeetira 200 olii torbaanitti akka fiigdu ni dubbatamu. Kanneen dorgommii saffisiisan 2 qopheessineeti turre. Riikardii cabsuudhaaf qilleensi mijataa waan ta'eef ciminaaf murannoodhaan shaakallii hedduu taasisneeti jirra ja'an. Amma kanaaf daandii irratti bahanii waan shaakalan addunyatti garsiisuu qofa ture. Dorgommiinis ni eegale. Atleet Tigist Asaffaadhaan 2
daqiiqaa 10 fi sakandii 53 riikardii addunyaa haaraa galmeessuu dandeesseeti jirti. Sefa aus Äthiopien 2 Stunden 11 Minuten und 53 Sekunden. Hier ist sie, die neue Weltrekordlerin im Marathonlauf der Frauen. Kunis raajitu tahem waggaa 4 dura atleetiin Keeniyaa Biriijin Koskeen Chicaagootti sa'a 2 daqiiqaa 14 fi sakandii 4 seenuudhaan riikardii waggaa 16 tura qabamee ture cabsuun harka isitti dhuunfachuun kan yaadatamudha. Tigist riikardii kana daqiiqaa 2 olitti fooyyeessuu ni dandeessi jedhamee namni tilmaames hin turre. Isiin garuu kana dhugoomsuu dandeesseeti jirti. Geschichte geschrieben, Tigist Assefa und im Ziel alle mit großen Emotionen. Welch ein Laufspektakel heute. Riikardii maaraatoonii cabsuudhaaf nin barbaada ture. Garuu sa'aatii 2 daqiiqaa 12 gaditti ni taha je'ee yaadee hin beeku ture tan jettu Tigist ta'us bu'aa dadhabbii keenyaa waan ta'eef hedduutti gammadeetiin jira jette. Leenjisaanis gammadoo daddafoodhaa akka jootti yoo ta'e immoo nuti sa'a 2 fi daqiiqaa 13 keessatti fiidee akka xumurtuuf ture tilmaama kan qabanne jaan. Dhumarratti wanni isin galmeessite waan nuti yaadneen adda ta'e gammachuunsaa waan himamuu danda'u miti. Waan itti himneef leenjisnee mara hojiidhaan mul'isteeti jirti jechuudhaan ibse. Waan guddaadha. Tokkoffaa kanaan dura riikardii maaraatoonii dubartoota biyya keenya harka seenee beekuu dhabuunsa irra caalatti akka gammannuus nu taasiseeti jira jechuudhaan dubbata. Hirmaannaa dorgommii maaraatoonii sadaffaadhaan riikardii addunyaa fooyyeessanii argamuun waan akka laafatti dhufuu miti jedham. Kanaaf kana booda Tigistii fi leenjisaan akkasumas gargaartotni isaanii xiyyeeffannoon keenya olompikii guddicha Paarisiif jechuudhaan dubbataniiti jiran. Haalli qophii kiyyaa ka biyya bakka bu'anii deemuun baay'ee cimaadha. Akka dhuunfaatti hin salphatu. Garuu kanarra cimee amma limdii baay'ee fudhadheera. Kanarra cimee shaakala koo sirriitti hojjedhee kondiishinii koo sirriitti eegee waaqa wajjin kana caalaan fida jedhetiin yaada. Gama biraatiin injifannoo Tigist kana duuba incitiin jiru ja'amee himame keessaa tokko kophee haaraa Adidaas oomishee dhiheessedha. Kopheen kunis Adi 0 Adis Pro Evo ja'amuudhaan yaamamam. Kophee hanga yoonaa gabaaf hin dhihaatiin yoo ta'u gatiin isaa yuuroo 400 akka ta'e gabaafamee jira. Dorgommii tokko qofaafis ni tajaajila ja'amee dubbatame. Gatiin kophee kanaa kopheewwan kanaan dura atleetotni fayyadaman hundarra qaalii akka ta'es ibsameeti jira. Atleetiin irra deddeebiin miidhaa cimaa fi hamaan irra gahaa ture inuma ogummaa imalmaanaa jaalattu atleetiksirraa akka baatuuf dooktorootaan itti himamee ture. Atleet Tigist Asaffaa Tasammaadhaan umriin isii waggaa 26 yoo ta'u dheerinni isii meetira 1 fi saantimeetira 68 ulfaatinni qaama isii kiiloogiraama 53 yoo ta'u istaatiksiin qaama isii irratti hojjetame kun fiigicha sirnaan raawwachuudhaaf ga'umsa olaanaa akka qabaattu isii taasiseeti jira ja'an. Haa ta'uutii ogeeytii meetira 800 ja'amuun faarfamaa tan turte boodarratti sababa miidhaa cimaan irra gaheen dorgommiidhaan ala ni baati ja'amee gabaafame. Honnoo mootii mootota maaraatoonii dubartoota addunyaa ta'uudhaan as baateeti jirti. Qalloo miidiyaan seenaa atleet Tigist Asaffaa Tasammaadhaan wali qaqqadaaddatee isin biraan ga'e kana fakkaatam. Hordoftoota keenya nu jaalattanii nu filattanii waan nu hordoftaniif allama ganjannam. Yeroo mara bakka hundatti ni argamam. Qalloo miidiyaa. Galata guddaan siniif qabaa nuuf jabaadhaan jedhaa nu cinaa ta'an jedhaa galatoomaa.